bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Galatoomaa mee ala adeemsa imaammata barnootaa biyya kana keessa kana dura ture kaasnee ilaalla bara TPLF keessa hojiiwwan gama barnootaatiin hojjetaman qulqullina caalaa baay'ina irratti xiyyeeffachuu irratti waan hundaa'e jedhan taate sirna dimokiraasii sirna sabaa sablammootaa uummattoota afaan isaanii aadaa isaanii amantaa wal qixxeedha kan jedhu amma tokko moderniidhaan kan inni dhufe akkuma tokko immoo garuu yogguu kun immoo ta'ummoo maaltu dhufa qulqullinni miidhamuu hin oolu maaliif access hundumaaf dhiyeessine erga jedhan mana barumsaa hordofaa bal'isan babal'ateedha manni barumsaas dhaabbileen barnootaas babal'ataniiru namni akka namaatti ilaalamee immoo walqixxummaadhaanis immoo barnoonni haa ta'u jedhamee sosocho'ameera achiis immoo sirrummaa relevance kan jedhu ingiliffaatiin immoo sirrummaan sirna barnootaa qabiyyeen uummata haa fakkaatu kaayyoon isaa uummata haa fakkaatu jedhamee deemameera kun immoo walumaa galatti egaa akkasiidhaan yookaan immoo geessisuudhaan uummata bira ga'uudhaan yoo sochooftu kun hannisaa isheen qabdu qabeenya isheen qabduu fi qulqullina eegsisuu irratti gaaffiin guddaan ilma mul'ata waan hin oolledha kun jechuu suni akka waliigalaatti seektara barnootaa irratti dhiibbaan uume jira jechuudha. Dhiibbaa uume qalqabni qaroomaa uf baruudhaa uf ta'uudhaa ufitti amanuudha dhaloonni sun uf baree ufitti amanee waggoonni arfan shanan darban yeroo itti qulqullina barnootaa kana fooyyeffamuudhaaf yaalame gaafa qulqullina barnootaatti deebi'amu jedhamu immoo barataan hedduutu kufee kufaatii damee barnootaa keessatti mudate qolachuuf hojiiwwan akka fooyyaansi manneen barnootaa leenjiin barsiisotaa tiraansformeeshinii barnootaa jedhamanii qallabsaman jiru. Hagam jijjiirama qabatamaa fidaniiru dubbe. Gaafatamummaan laafeera jabana kana keessa namni gabaasa dhugaasaa ta'u sobas gabaasennaan inuma jiraata maaliif manni barumsaa akkas ta'e maaliif dhaloonni maaliif kufeedhee namni gaafatamu hin jiru ministeerri barumsaa silaa hin gaafatamu tuutti gaafatamummaan jiraate maaliif risoorsii amma kanaa mobilaayizii godhanii kan ittiin kennin ijoolleetti waan ittiin kennin irraa barbaadaa turanii gadi amma reefu dhagaarra dhufaa jiru namoonni ciccimoon jala taa'anii malee namichi jala taa'aa dhaloota hamma kanaa horii hamma kanaa hogga bubbaasee qorumsa duwwaa irratti fokkasii godhume tamaariin barsiiseeraa qabiyyeen sirriitti filatameeraa kaayyoon ga'ameeraa dareedhaa dareetti ijoolleen guutamtee baratteettuu waan barsiisnee qoruu dandeessaa maaliif yoggatti qortuu qorumsi kuni dabarteessaa kukkeettaa duwwaadha murteessa malee ijoolleedhaaf qulqullina barnootaa hin fiduun kun ati qulqullina barnootaa daree keessattidha ati ogummaa beekumsaa fi ilaalcha kan cimsutti daree keessattidha kuni kaka'insaa fi aweedasii uumama leettoo oredii bilisameetiif noo macarrachaadha murtoodhaa fi minnammaa kun kanaaf ta'e gajjannaa irratti hojjetanii as geessisaniitidha qoruu ture amma yabeetu isaanii jalaa. Mee keessuma hojiiwwan hojjetaman kun jijjiirama fidammoo hin fidne akkam jechuu dandeenya qabxiin bara kana dhufe kan bara darbee kan bara achaanuu adeemsa laaltaniin akka ogeessaatti akka nama sirna barnootaa tokkotti akka hayyuu tokkotti akkamiin tilmaamtanii waan kana. Egaa qabxiin kan bara eeggaddaarraa qabxiin amma dhibbeenta sadii fo'ii kana dhibbeenta shanii fo'iidha. Kuni fooyyoo ta'eechuun hin danda'amu. Qorumsi sun mataan isaa iyyuu akkamitti qophaa'e qorumsichi mataan isaa sirrummaan isaa qulqullinni isaa qoruu danda'uun isaa Kun sama fakkaata jedhanii yoo ilaalan malee kun fayyuma akkas gochuun hin danda'amu qabxii akkanii dhufee rakkoo hin dandeessu lammaffaa immoo naannoleerraa naannoleetti amma naannoo Oromiyaa keessa manni barumsaa 553 tokko hin dabarsine nama tokkitti uummata guddaadha kanaaf fooyya'insi dhufeera jechuudhaaf ati lolli bilchiisaa uumasaa riga bilchiisaa uumasaa dhaabachuu jira malee hin fooyyofne kilaakkoo amma kanaatti namnuu dhama'ee sosocho'ee uuma godhee kana caraa fuudhuu tura jira. Yoo dhumas immoo ijoolleen immoo baay'ee dabarseessa immoo qorumsichi maal fakkaata jedhee sammuun kana laalu kaka'insi kana laalu jiraachuun tura jira malee fooyya'insa jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Qorumsa duwwaatti miti fooyya'insi kan jiru dhaloonni sun kutaa gadatti fudhanitti fudhatu lafatti
hojjechiisu ogummaa irraa eegamuu fi qulqullina barnoota irraa eegamuu fi beekumsa irraa eegamuu fi ilaalcha irraa eegamu sadarkaa fudhatee darbeera jedhanii akkaataa kanaatiidha ijoollee beeksisuu baasii duukaadha jechuudha. Inni dhuma rakkoo ta'e maadha ijoolleen gara hannaatti kan galte waan daree keessatti hin barannee fi ofitti amantaa hin qabdu jechaadha. Barumsa darbuun immoo jireenya ta'eera. Kanaaf ati jiraachuudhaaf waanuma haasa'e hojjettaa jechaadha. Tokko kana kanaafuu bu'aansaa kanatu dhufeera jechuun rakkisaa sistemaatikaalii istiraatejikaalii hoogganamuu barbaachisaadha. Mana barumsaa irratti sirna barnootaa irratti hooggansa barnootaa irratti barsiisaa irratti barataa irratti hojjetamuu tura jira qorumsa biran gahi. Kanaafuu iddootti ka'anii fi iddootti ga'aniitu fakkiimoodhaan hin qabamne wanti kun akkasumatti saka'iinsa ofiitiin akkaataan yaadanii waan hojjetanidha. Mee dhaloota kanaan maal jettu egeree isaaniitiif adeemsa amma jiru kanaan namni gaayyoo dhalate barnoota abjuusaa godhatee adeemsa amma jiru kanaan immoo namni baay'een abjuunsaa waan baay'ee agas humna godhatu natti hin fakkaatu maal jettuun maal gorsitu? Dhaloonni hojii kutuu dhiisuudha maaliif akkasuma qabsoorra gangalatee gara sirraa oolchu galuu waan danda'u dhaloonni kutuun irra jiru yeroo hunda dubbisuu tura jira uf sirreessuu tura jira uf baruu tura jira warra isaa wajjin malli ta'u tura jira waan hin taane adda addaa keessa galuu ni danda'u yeroo eeggachuu tura jira natti fakkaata ilma hubatanii sirraa jedhee yaada gangalatee hubatamuun hin dhibu jedhee yaada maaliif dhaloonni hojjechuu lammaffaa immoo jireenyi kun ikkoo barumsa duwwaatu kun ta'in qonnaanis ikkoo jireenyaan baree wanta adda addaa barnoota mootornii amma tokkotti deemanii gara biyyattiitti galuu gara qonnaatti galuu gara waa tokko oomishuu waan tokkotti yaaduu barbaachisa barnoonni naan taane jedhanii kan jedhanii maratanii taa'uunis barbaachisa natti fakkaatu maatii irra bittaatti ta'uu danda'u. Ulfaadhaa Dooktar yeroo si waamnetti nu to'attanii dhimma dhalootaa dhimma biyyaati jettanii yaada bal'aa nuuf kennitanii ulfaadhaa. Ta'uutti galatoomaa kunis. Bara haaraatti karoora yeroon barbaadu baafachuun jijjiiramaaf qophoofne irraa jedhan dargaggoonni OBN dubbiseen karoora mootummaan diinagdeen isaan tumsuu fi baasu qaamoleen gufachiisan qulqullaa'uu akka qabanis dargaggoonni kunneen gaafataniiru jireenya sarreessaa dabalateef akka isaan itti qindeessu. Dargaggummaan anaaf carraa itti ofis jijjiiree biyyas jijjiiru. Dargaggummaan naaf umrii waan hundi barbaadu. Dargaggummaan anaaf jireenya. yerootti baqatee jalaa bahu yerootti ari'ee qabu humna cimaa dargaggoonni humna oomishaatii jedhamamu darbees birmadummaa biyyaa eeguu keessatti gaheen dargaggootaa olaanaadhaamu dargaggeessaa fi humna isaa ulfinaa buleessaaf immoo arri isaa ulfinaa akkuma jedhamu yeroon dargaggummaa yeroo humna qaban jedhamee faarfamuu qofa osoo hin taane humna kanaan hojjetanii egeree fu'aachiin kuufachuun abshaalummaadhaamu nutis dargaggummaan maalii umurii dargaggummaatti maaltu raawwatamuu qaba kan jedhu irratti dargaggoota magaalotaa Shaashamanneef baasuu fi magaalaa Adaamaa dubbisneerramu. Dargaggummaan anaaf carraa itti ofis jijjiiree biyyas jijjiiru yeroo ari'ee qabuu danda'uudha. Dargaggummaan qaama waa jijjiiruu danda'u waallee balleessuus danda'a. Kanaaf dargaggummaa kanatti sirnaan fayyadamnaan jijjiirama guddaa ofiifis maatii isaafis akkasumas biyya isaatiifis hanga addunyaatitti waan guddaa hojjetuu ni danda'a. Dargaggummaan naaf umrii waan hundi barbaadu balleessuus misoomsus dargaggummaan anaaf jireenya fuuldura kiyyaa kan murteessuu danda'u. Umrii dargaggummaa kana wanta baay'ee mudachuu danda'a waan ta'eef wanta nu mudatu san keessas dabarree bakka guddaa ga'uu dandeenya. Waqtiin birraa immoo yeroo itti mul'ataa fi karoora ofii haaromsuudhaan bara haaraatti abdii haaraadhaan darban ta'uu dargaggoonni kunniin ni dubbatu. Birraan waa baay'ee qabatee dhufa. Bara haarawaa abaaboo foolii adda addaa yeroo barataan barumsaaf qophaa'u dargaggeessi kan fuudhaaf qophaa'u birra gammachuudhaan ibsa. Ani akka dhuunfaa kootiitti barumsaaf qophaa'ee jira. Kan namaa kana hojjechaa jira. Wannuma xiqqoon argadha waan ta'eef qusadhee kan booru kan fuudhaa jedhu banadheen hojiif eegalaa jira. Miira gammachuuti birraan bara haarawaa. Bara 2016 keessa karoorri qabannee osoo nuuf hin milkaa'in hafe bara 2017tti mul'ata haaraa qabnutti daballee hojiitti hiikuun jijjiiramaaf qopheessaa jiras jedhan. Konistiraashiniidhaan bara kana keessa paarsentii amma 25 naa milkaa'eera haga paarsentii 80-90tti ol guddisadhee yaada. Qonnaa irrattis maatiin keenya kanaan dura sangaadhaan qotaa ture amma immoo teekinooloojiidhaan wal qabsiiseeti karooratti qaadhee jira jechuudha. Barnoota gosa immoo MS yeroo duraanii hojii kallattii rakkitti qofa qabannee deemaa turre amma immoo hojii kallattii garaagaraa karoorfadhee hojjechaatiin jira. Dinagdee biyya kana akkamitti bifa ammayyaatiin dabaluudhaaf moor karoorfadhees wantoonni karoorfadhee bartuma nama fudhajaa keessa isaan sun kan naaf milkaa'anis jiru kan naaf hin milkaa'inis jiru kan karoorfadhee naaf milkaa'in
gara fuulduraatti isa san hanqina kiyyaa fi cimina kiyya ilaalee gara fuulduraatti fiixannaa ba'uudha. Karoorri qopheessuunis haala yeroon kan wal simu ta'uu qabaa jedhaniiru. Karoorri akka duraatti deemna hoo jenne hin danda'amu. Baay'ee karoorfannee baay'ee hojjechuudha yeroo namoonni barbaadullee. Wanta tokko yeroo karoorfatan kallattii hundaatiin ilaaluun barbaachisaadha. Kallattii tokko qofaan yoo ilaalan gufuudhaan kallattii garaagaraatiin namatti dhufan salphatti karoora namaa duubatti deebisuu waan danda'aniif yeroo wajjin akkaataa biyyi keessa jirtu wajjin karoorfachuun barbaachisaadha. Barataan tokko gaafa kolleejjii irraa giraajuuti godhee bahu waan hundaa salphaa godhee yaadee baha. Garuu qabatamaan gaafa hawaasa dabalaman chaalenjii hedduu jira. Dargaggeessi haalli yeroo jala akka inni itti lufuu danda'u tokkoffaa ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Namni tokko yoo ofitti amanamummaa qabaate waan kamiin hojjechuu danda'a. Keessattuu dhaloonni baratanii yuunivarsiitii irraa eebbifamanii ba'an namni maan naan jedha kana naan jedha osoo hin taane hojii kamiinuu hojjetanii ofis ta'ee maatis biyyas jijjiiruu danda'u. Namni kamiinuu hojii mootummaa qofa eeggachuu osoo hin taane hojii dhuunfaa fi hojjetee jijjiiramuu qaban jedhee yaada. Dargaggoonni dubbifne kun waan boriif wabii ta'uu humna dargaggummaatiin hojjetanii ol kaawwachuun murteessaa akka ta'e dhaaman. Wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef hawwii gaarii fi abdii gaariidhaan jabaadhaa ni danda'a jedhaati waan kamiinuu itti fufaa jechuu barbaada. Tuffachuu odoo hin taane hojii isaanii hojjechuudhaan boru immoo bakka guddaa gahu waan ta'eef. Namni kamiyyuu dhiibbaa mo'achuu qaba. Dhiibbaa lama nurra jira. Dhiibbaa keessaaf dhiibbaa alaati. Dhiibbaa alaa hojjennu immoo environmental influenceedha. Dhiibbaan keessaa immoo dhiibbaa nuuf ofirratti goonu. Wanti hin danda'amne hin jiru. Hojii filatinaa hojii kamiyyuu hojjedhaa jira. Dargaggeessi keenya kan mana dhugaatii galee jira, kan mana jimaatitti galee jira, kan waan garaagaraatiin sakaalamee taa'u jira. Dargaggeessi keenya hojjetee biyya jijjiiruu danda'u har'a mana garaagaraa jira. Achi haa baanu iddoo feenetti gaafa hojjennee of jijjiirre abbaa biyyaa ta'uu dandeenya. Asiimi biyya alaatitti namni hojjete abbaa biyyaa ta'a. Garuu mana ofii keessatti namni hin hojjetin, namni of hin jijjiirin, namni maatii ofii hin jijjiirin abbaa biyyaa ta'uu hin danda'u. Dargaggoonni badhaadhina hunda galeessa fiduudhaa fi hojii hojjetamaa jiru keessatti fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf gama mootummaatiin deeggarsi walirraa hin cinne godhamuu fi akka qabus dubbatu. Keessattuu leenjii ogummaa fi deeggarsa adda addaa kennuufiin milkaa'ina isaanii gara fuulduraaf murteessaa ta'uu eeranii karoorri mootummaan dargaggoota dinagdeedhaan ga'umsuuf baasee hanga sadarkaa gandaatti xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhan. Jijjiiramaaf mootummaan ni barbaada. Inumaayyuu yeroo tokko tokko paartiin kun paartii dargaggeessatii jedhamee haasayama. Irra naa wayita gadi dhufu sirriidha. Garuu dakana wayita dhufu dhawaataan maal ta'aa deema xuraawaa deemet sadarkaa caaseffama gadi aanutitti dargaggeessa hin gurmeessanii suuraa hin kaasanii gurmii hagana gurmeessine ganda kanarratti karoorri hagana raawwiin hagana parsantiin dhibbaa ol hin raawwanne fotoo qofatu jira. Gadi buutee yoo ilaaltu qabatamaa wanni sun lafarra hin jiru. Kun immoo ta'uu qabu akka jijjiiruu hin dandeenyu. Mootummalleen dargaggeessatti gadi bu'ee wal qabannee of jijjiirree biyya keenya haa jijjiirru. Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa qorataa fi barreessaa Dooktar Roobsan Margoo yeroon dargaggummaa yerootti jijjiirama guddaa fiduu hin danda'amu waan ta'eef humni ho'aa dargaggummaa kun akka hin qisaasofnee fi karooraan hoogganamuudhaan faayidaa oolchuun barbaachisaadha jedhaniiru. Yeroon dargaggummaa karooraan fageessanii kaayyeeffachuu karoora yeroo dheeraa, karoora giddugaleessa, karoora yeroo gabaabaatti caccabsatanii lafa kaawwatanii waan hojjetan hundasaa karooraatiin yoo kan godhan ta'e lolaan giloobaalaayizeeshinii karaarraa akka salphaatti isaan maqsuu danda'u kun isaan fudhateen deemu isaantu achirraa bu'aa buufata waan ta'eef. Karoorri dargaggoonni qopheeffachuu qaban kana haala yeroo kanaa tilmaama keessa galcheen darbees immoo akkaataa qormaata kamiyyuu ittiin darban ta'uu qabaas dhaaman. Biyyoonni guddataa jiran harki caalmisaa dargaggoodha jechuudha. Kuni qabeenya guddaadha. Rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Akkuma risaan rakkootii ol roobaatii ol bakakkaatii ol fagaatee bololi'u sana ijoolleen keenyas nama ofitti amanu nan danda'a rakkoo kana cabsee keessa bahuu nan danda'a dhiibbaan gara kamiinuu haa dhufu nama ofitti amanee karoora mataa ofiitiin socho'u ta'uu akka qaban. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaha jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaha namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.